رأي كجمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموت نولين ترى أكملتن dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya eegaleerra jalqabarratti dubbii taabota naannoo Oromiyaa galaanitti argame socho'uu dide jedhama. Dhalooti jalqabee jedhanii guyyaa muraasa booda argamee jedhamee waan akka nama tokkotti itti namannu beeknu jechuudha. Maaliif fakkeessaniitiin weerara lafaa deemuu kanatti jira waan ta'eef. Raashiyaan mana maree mirgoota namoomaa UN baafamus qabna. Oduu biraan Itoophiyaatti hanqina dhiyeessii ጋሙዳት በተለይ የጾም ወቅት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እንሰበሰብ አማ ወቅቲ ሶመና ዋንቴፍ ሐሚ ዲጋ ከብያት ወልት ቀብኑ ህሪሳ ደሙ ፊ ሶምኒ ረመዳና ፊ ፋሲ ጋ ወልረ ዋንቡ ኤፈሞ ኢማ በረቶታ ሙስሊማ ወልቀበቴ ትበነ መጋላ ፍንፍኔት ዋን umamerrattis yaada qabna dorgommii Man City fi Liverpool eegamus isinitti kan isiniif dhiyeessu Anzaala Lamtaa Addasaati. jalqabarratti manneen barnoota magaalaa Finfinnee tokko keessatti salaata walqabatee tibbana waldiddaan uumameera walitti qabaatti aanaa boordii mana maree olaanaa dhimmoota islaamummaa Finfinnee Ustaaz Muhammad Abaata rakkinichi manneen barnootaa 40 ta'an keessatti uumamuu BBC'tti maniiru maddee wal dhabdee kanaas salaata sa'a laaqanaatti salaatamu akka ta'e dubbatan. ወደ 40 የሚሆኑ ትምህርት ቤቶች manneeti barnoota 40 ta'an keessatti dubbiin kun kan uumame gaafa rakkoon dhalatu barattoonni kunneen mana maree olaanaa dhimmoota islaamummaa Finfinnee waliin dhufanii rakkoon akka isaan mudate nutti himan salaatni yeroo barnootaa fi yeroo saatilaa qanaatti adeemsifamu kun zuhur jedhama sa'aatiitti jalqabuu fi xumuramuu qaba salaata kana mooraa keessatti taasifamu yeroo jedhan isaaniif hin eeyyamamu alas deemne salaatna gaafa dhorkaan jira sababa kanaan salaata dabarsuun dandeenyu jechuun furmaata akka kenninuuf unu bira dhufu ture nutis hogganoota manneen barnootaa waliin wal arginee furmaata kennaa turre waan amma naannoo lammii kuraatti dhalatee garuu keessattis alattis hin salaatan gan jedhu yoo ta'u sana booda qaamoti nageenyaas barattoota waliin walgahii sun barnoota keessan yookiin amantii keessan filachuu qabdu yeroo isaan jedhan barattoonni miira keessa seenan dubbiin kun waan isaan miidheef gad bahan salaata itti fufanii jennaan dubbiin itti hammaatee hanga dhukaasni banamutti ga'ee jechuudha ta'us dhimmi kun mariidhaan akka hiikamuu fi yaalaa jirra. dhimmicha irratti yaada isaanii kan gaafanne hoogganaan biiroo barnoota magaalaa Finfinnee obbo Zalaalam Mulaatuu qulqulleeffachaa waan jirruuf ammatti haala miidiyaaf yaadatti laannuu miti jechuun BBC'tti maniiru. Sagantaa ittaanu qabanneen dhaabbanni biyyoota gamtoomanii yaa'ii isaa waliigalaa kamisaa eebila 7 bara 2022 Niiyorkitti taa'een waraanni Raashiyaa Yuukireen keessatti sarbama mirga namoomaa cimaa raawwateera jechuun biyyattii miseensummaa mana maree mirgoota namoomaa UN keessaa dhorke yaadni murtoo Raashiyaa miseensummaa mana marichaa keessaa dhorkuuf dhiyaatee ture kan biyyootni 93 deeggaruun Itoophiyaa fi Eertiraa dabalatee biyyoonni 24 mormaniiru 58 immoo sagalee osoo hin kennin hafaniiru Firaa'ol Balaay gabaasa qabdi. Itoophiyaa fi Eertiraan alattis biyyoota Raashiyaan mana maricha keessaa akka hin dhorkamne morman
Chaayinaa, Siiriyaa, Kuubaa, Maalii, Aljeeriyaa, Veetnaamii fi Zimbaabuwee fa'ii argamu. Raashiyaa miseensummaa mana maree mirgoota namoomaa keessaa dhorkuuf akka sababaatti kan eerames waraanni biyyattii Yuukireen keessatti sarbama mirga namoomaa cimaa raawwateeraa kan jedhudha. Osoo kenniinsi sagalee miseensotaan hin eegalamiin duras UN'tti ambaasaaddarri Yuukireen Sergey Kaislaysaan Raashiyaan dararaa suukaneessaa raawwattee jirti jechuun dhimma ajjeechaa namoota nagaa loltootni Raashiyaa magaalaa Buuchaa keessatti raawwatan kaasanii ture. Bakka bu'aan Raashiyaa Geenaadii Kuzmiin garuu sagalee kenname kan balaaleffatan yoo ta'u biyyoonni akka Kooriyaa Kaabaa fi Siiriyaa deeggarsa isaanii dhageessisaniiru. Haa ta'u malee biyyoonni lixaa hedduun Raashiyaan mana marichaa keessaa akka dhorkamtuuf deeggarsaa kennaniiru. Akkasumas biyyoonni akka Senegaal, Niijar, Kaameruun, Gaambiyaa, Masrii, Keeniyaa, Taanzaaniyaa, Kaatar, Saawud Areebiyaa, Yuunaayitid Arab Emireetsi fi Yuugaandaa fa'i ammoo kanneen biyyoota 58 osoo sagalee hin kennin hafan keessatti argamu. Biyyoonni miseensa ta'an kunneenis yoo mana maree mirgoota namoomaa keessaa biyya miseensa ta'e yoo haqan kun kan jalqabaa miti. Liibiyaan hoogganaan biyyattii booda aangoorraa kaafamuun ajjeefaman Muammar Gaadaafi mormitoota irraan miidhaa mirga namoomaa gahaniiru jedhamuu hordofee bara 2011tti teessuma mana marichaa keessaa qabdu dhabdee murtee yaa'ichaan darbee kana hordofees ministeerri dhimma alaa Yuukireen Dimitro Kuleb dhaabbata biyyoota gamtoomanii mirgoota namoomaa eegsisuu keessatti yakkamtoonni waraanaa iddoo hin qabaatanii jedhaniiru. Tibba kana dhimmi taabota lafa keessaa qotamee bahee jedhamuun miidiyaalee hawaasaa irratti ijoo dubbii ta'ee ture. Bulchiinsa magaalaa Galaan ganda caffeetumaa jedhamuun beekamutti kan mudate ta'iin miilanaa kun ammayyuu furmaata hin arganne. Dhimma kanarratti BBC'tti kan dubbatan kantiibaan magaalaa Galaan aadde Waayinisheet Gizaw torbee darbe keessa namootni muraasni bulchiinsa magaalichaa dhufuudhaan bakka caffeetumaa kanatti kadhannaa goona jechuun gaafatanii jedhan. Haala ture irratti waayila koo maatii olaanaa wajjin turtii taasisaniiru. Wanni dhukkuba qabnu naannoo sadiitti dhalooti goona maal waan jedhu kana jalqaba kaasanii dhalootiidhaaf fayyamni gaafatamu hin jiru isa hin dandeessu garuu isa booda waan dhufuuf jalqaba itti himneenu amma wanni akkasii argame kun ta'e jedhamee amma bakka sanitti akka carraa immoo qarsiin isa bira jira baay'ee ol cinaadha jechuudha bakki argame jedhamu fi jechuudha ibin qarsiin hin argamu. Fayyadamanii yaadan kun argamas yoo ta'e chartiitti galfattu malee sanbooda wanni waliin jiru kan jedhu kanaan dhalootii jalqabne jedhanii guyyaa muraasa booda arganne jedhanii ibin akka nama tokkotti itti namannu nu beeknu jechuudha. Maal keessaniitiin weerara lafaa deemuu kanatti jira waan ta'eef sanbooda gaafa lammataa xalayaa fidatan waan akkasiitiin naannoo sanitti onnoo goonee achitti osoo turee nuuf ka'uu didee maal waan jedhu kana kaasan. Lakki waan akkasii hin kaasinaan illee amantaa kanan hordofaa. Waan hin taane keessas nun gashinaa. Lafni sun lafa piroojeektii paarkii Kaabushu ijaaruudhaaf qabanneedha. Piroojeektii mootummaa diizaayinii waa hunduratti xumurameedha. Wanni isiniin argattan jettan kun argattan taananis jedhee charchii galfatanii achitti dhalooti gochuu hin danda'ama. Wanni walitti fiduun jiru charchii fi bakki jedhamu kun meetira 200 wayyuu walirraa siiqu kanaaf kanaan deema waan biraa keessas hin gashinaa kanan gootan taanaan garuu tarkaanfii biraatti galaa kan jedhu kana itti beeksiftu.
Bata guddaa darbees baay'ee publicize godhamee jedhamee social media maaliif namoota illee bakka garagaraatti waammachaa kan turani sababa saniin gaddas deebisnee kaasaa yoo kaasuu baatan tarkaanfii seeraatti kan fudhannu amman ka'uu paappaasiitu kaasaa maal waan amantaa fakkeessaniif mo'annoo jedhu kana jira waan ta'eef inni waan itti muuqamne itti miira kun ganama kanatti caasaan keenya deemee cheeka godhu deemee itti miira yoo kaasanii yoo kaasuu baatan garuu tarkaanfii itti deemna dhuguma wanni argame jedhamus argamnaan charchiin achuma jira charchii galfatanii dhaabootii gochuun hin danda'ama dhimma lafichaa ta'e malee dhimma amantaanis yookiin waan argame jedhamuunis wal qaban tokkollee hin jiru miijannoon akka bulchiinsa magaalattis qabu kan dhibeen sababa garaagaraatiin mallattoowwan tokko jiru amantaa fakkeessanii warri deemsan kun rakkanarraa of qaba. Amantaan kamiyyuu mirga argatee yeroo kamiyyuu akka biyyaatti akka magaalaa keenyatti hunduu amantaa isaatiin gaggeeffachaa kan jiru. Ganama kana soorata afaan ture anis irraa deeme amma galaan jira. Inni waan jiru Ministeeraa yoo ta'u baate immoo caasaa seeraa waliin itti deemnee hagammaa kabajaan dubbisaa jirra. Hagammaa namooti kun hagam achi turaniiru bakka san. Hagamuun ture torban gara. Torbee darbe keessa kan akkan jedhamu. Torbee darbe keessa kan muddame jedhanii kan nuti sassaabbatanii xiqqoo publicize godhan naannoo sanbata guddaadha. Immoo naannoo sanbataa sanis chaalenjii biraa keessa waan turreef yeroo tokkotti hin deemnu jenneeti naannoo kun daangadhuma keenya naannoo makkaan nafoonnutti namni wayii miidhamee ture sanbata sababa saniin atteenshiin keenya ture isaan immoo xiqqoo publicize godhanii gamanaan nama waammachaa turan kan jedhu kana namni hawaasa achiin beeku isaan finfinneedhaa gara bawaatii maal waammachaa kan ture. Namooti achi jiran kun tarii tajaajiltoonni yookaan namooti amantaa achitti argame jedha kun namootuma naannaa sanitti tajaajilan immoo. Naannaa sanii miti amma fakkeenyaaf namichi waa uffatee siminachitti lallabaa ture tokko jedhan gara biraatiin ari'amee nama dhufee iddoon kan jala biraallee hin qabu abbaa amantaa of fakkeesseetiin gara biraatti naannoo kanatti wanjala biraallee kan hojjetee deemeedha kan naan jedhanii erga namichi deemee odeeffannoo kan arganne ammaaf jiru garuu gaafsan akka nama barsiisitti achi dhufee ture jedhanii gaafa sanbataa. Amma bulchiinsi magaalaa namooti kun ammallee achuma jiru lafa kana bakka sanitti ijaarra yoo jedhani bulchiinsi magaalaa hin eeyyama haala kanaan. Hin eeyyamu akka kana hin eeyyamni jala murreetti hin meeqa tokko itti piroojeektiidhaaf hojjetameera. Nama nu kennisiisuudhaafis wanni banaa godhu jiru maaliif achuma jira beeksisaan. Tarii ergaa biraa qaba waan akka kanaa fakkeenyaaf bara darbellee koyyee faccee faatti samii irraa bu'e taabonni ka jedhuunfaa wanni waa'ee lafa babal'ifachuutiin moo wal qabatu jedhu namoonni. Amma mallattoon jiru sanuma. Wanti keessa dheengadhu subbasheetiin jedhu kanuma qabannaa lafaa fakkaata malee tokko amantaa ni fakkaata. Kana qofaa miti qabannaa argee jedhee tokko saawwii kootiin argee jedhee kana tokko taasi kan jiru isas dhaabsisnee mana hidhaa gashinee kan nu goone jechuudha. Gaggabaaboon isinitti himaa gaazexeessaan Raashiyaa badhaasa Noobilii nagaa injifatee fi waan mootummaa qeequ gabaasu Muraatoof waayita baaburaan deemaa jirutti halluu diimaa keemikaala Ace wajjin makamee haleelamuu hime. Namtichi isa haleele kun Muraatoof kun ijoollee yookaan loltoota keenyaaf jechuun itti darbate. Waashingten DC'tti jeedalli maraatti miseensa
mana maree fi gaazexeessaa dabalatee namoota 9 ciniinuu ishee hordofee haala ammeenya hin qabneen ajjeefamte. Ilmoon jeedalaa kanaa sadiis erga haati qabamtee qoratamtee fi dhibee akka qabdu mirkanaa'ee booda ajjeefamaniiru. Naayijeeriyaan dhaddachi dhimma shororkeessummaa ilaallatu gabaasa miidiyaa kan arganne dhorkite. Manni murtii federaalaa Naayijeeriyaa ogeessota seeraa himataa fi himatamaan alattiin namuu akka hin seenne dhorkeera. Kan itti aanuun Itiyoophiyaatti lakkoofsi namoota dhiigaa arjoomanii gad bu'u irraa kan ka'e hanqinni kuufama dhiigaa mudachuun dhaga'ameera. Hanqinni kun akkamiin dhalate jechuun baankii dhiiga biyyaalessaa Itiyoophiyaatti hoogganaa tajaajila dhiiga arjoomtotaa ዶክተር ተመስገን አበጃ ዱብስኔራ በተለይ የጾም ወቅት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አመ ወቅቲ ሶመና ዋንቴፍ ሀሚ ዲጋ ከብያቴ ወልት ቀብኑ ህሪሳ ዴሙ ፊ ሶምኒ ረመዳና ፊ ፋሲጋ ወልረ ዋንቡ ኤፈሞ ሀሚ ዲጋ አርገኑ ደቻዳን ገድቡ ይጅራ ኬሱማ ጎስ ዲጋ ኦፊ ፕላትሌት ጀራማን waan baay'ee barbaadamaniif hanqina guddaatu jira. Kanaaf hawaasni keenya sooma booda akka nu arjoomu gaafanna. እንዲለግስ ነው ጥሪ እያስተላለፍን ያለ ነው። ogeessi kun dhiigaa arjoomuun miidhaa cimaa waan hin qabneef namni umriin isaa waggaa 18 ol jiru hundi ji'a sadiin akka arjoomuu fi lubbuu akka baraaru gaafatu. Yeroo dhiigni gahaan hin jiraanne rakkoo qaqqabus akkasiin ibsu. ያው እንደ በቀላሉ እንኳን ብናየው ከወሊድ ጋር ተያይዞ ሀለ ሰልጳቴን illee yoo laalle haadholin yeroo doomsaa dhiigni isaanii dhangala'u sa'aatii 2 keessatti isaan ajjeesuu danda'a. Kanaaf hakiimoonni dhangala'uu dhiigaa kana dhaabuuf tattaafatu. Dhumarratti garuu filannoon qaban dhiiga mataa isaanii kennu. Kanaan achi sababa kanaan haadholii dhabnaa jechuudha. Namoonni yeroo balaan irra ga'u dhiigni isaanii dhangala'a. Dhiiga kana immoo kan bakka buustu dhiiga kennamuutinidha. Kanaan achi du'uu danda'u jechuudha. Dhukkubsattoonni kaansarii dhiigaa gosni dhiigaa pilaatileetii gaafa gadi bu'u sammuu fi funyaan isaanii keessatti dhiiga dhangala'uun du'aaf isaan saaxila. Namoonni hanqina dhiigaa qabanis akkasuma rakkatu. Wallaansii baqaqsanii yaaluu yeroo taasifamus dhiiga otoo hin qabaatin hin ta'u gatii ta'eef wallaansi kun haqamuu danda'a. Kanaaf dhaabolee fayyaa irratti dhiibbaa olaanaa qaba jechuudha. ጤና ተቋም ላይ የሚያመጣው ጫና ከፍ ያለ ነው። kubbi miilaa yeroo gabaabaa keessatti kan jijjiiramu waan ta'eef akka gosa ispoortii kaanii waggoota dheeraaf milkaa'inaan itti fufuun ni ulfaata. Maanchister Siitii fi Liiverpuul erga morkattoota jajjaboo walii ta'anii amma waggoota 5 qofa jedhe leenjisaan Maanchister Siitii Peep Gaardiyoolaan. Liiverpuul morkataa koo cimaa yeroo kamiyyuu akka ta'een jireenya koo keessatti yaadadha kan jedhe Gaardiyoolaan qabxii 198 fiddee dorgommii Pirimeer Liigii kan xumurtu taanaan kilabni biraan akka malee duubaan dhiibbaa sirra geessisaa jira jechuudha jedhe. Bara 2018 Maanchister Siitiin galchii 106 lakkoofsuun dhibba tokkoon dorgommicha mo'ate. Yeroo sana Liiverpuul qabxii 25 caalamee arfaffaan xumure. Garuu ergasii fooyya'insa guddaa fiduun waancaa Pirimeer Liigii fi Chaampiyoons Liigii mo'achuu danda'eera. Qabxiin waggoota arfan kilabootni lamaan galmeessan osoo ida'amee Maanchister Siitiin taphoota 144 irraa qabxii 338 yoo argatu Liiverpuul qabxii tokkoon qofa caalamee qabxii 337 galmeesseera. Dorgommii bara kanaa gara xumuraatti dhiyaatenis Maanchister Siitiin qabxii 73 argachuun qabxii tokko qofa caaleeraani. Dilbata kana Itihaad irratti
kilabootni lameen morkii cimaa taasisu. Manchester Cityin dirree isaa irratti taphachuun carraa xiqqaa kennaafi jedhamus Liverpool tapha murteessaa kanarraa qabxii argachuuf waan danda'u hundaa ni taasisa. Xiinxalaan ragaaleen Grace Note amma Manchester Cityin kilaba cimaa Awurooppaati. Liverpool itti aana jedheen kana Cityin dhibbantaa 61 carraa waancaa Premier League injifachuu qaba jedha. Liverpool ammoo carraan isaa mo'achuuf qabu dhibbantaa 39 kan jedhe ragaan kun yoo Cityin taphicha kan mo'atu ta'e carraan waancaa Premier League bara kana mo'achuuf qabu gara dhibbantaa 86tti guddata jedheera. Liverpool yoo tapha kana mo'ate qabxii lamaan City caaluun dursummaa harkaa fudhata. Pep yoo tapha kana mo'adhe Klopp waliin wayinii unachuun barbaada. Morkataa cimaa fi leenjisaa kubbaa miilaa addunyaa miidhagsa jechuun jajeera. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo Jimaata galgalaa isiniif qopheessine asumarratti xumurree jira. Saganticha kan isiniif dhiyeesse Anzaalaalam Taaddisaan ture. Qopheessummaatiin Firaa'ol Balaayee nu waliin turtii taasistee jirti. Torban gaarii qabaadhaa isiniitiin jenna. Odeeffannoowwan dabalataa torban irraa jechuudha karaa weebsaayitii yookaan marsariitii keenyaa argachuu ni dandeessu. Sagantaa raadiyoo biraa wixata walitti deebina halkan gaarii qabaadha.